kanaafiin yoo jiru hargaleen nama hunda caalaa gareen ani irraa sodaadhu garee Daawud Ibsaadhaa hoogganu tanuma waa billeessuu malee waa tolchuu hin beekne waa diiguu malee waa jaaruu hin beekne tan badii itti himtu diina silaaltu garee tana dha so'adhu garee tana ummanni Oromoodhaa keessattuu warri Minisootaadhaa yuunitti wachaa'udha nama lammaadhaanii morma je'ee qarqara san bahu tarkaanfii ibduuban deebine fudhaa tarkaanfii ibduuban deebine tarkaanfii hadhooytu fudhaa jarri mootummaadhaatu ummata fi dubbisuudhaaf dhufe warreen karaa morma akkuma kalee gartee OPDOodhaaf karaa mormaa turretti arraan tan isaanii mormuu dhaqabna mootummaan yeroo duraatiif kan dhuftee